Yoo har'a mata duree lakkoofsota raashinaalii tartiibessuu qajeeluu kan laallu ta'a jechuudha. Mata duree kana keessatti wanni inni odeessu mata dureen kun waa'ee lakkoofsota raashinaalii tartiibessuu qajeelu. Maali lakkoofsa raashinaalii akkamitti tartiibessina qajeelu tokkoon tokkoon gadi fageenyaan kan laallu ta'a jechuudha. Nu hordofaan afeerraa keenya. Barnoota armaan duraa amma dura jechuudha barattee keessatti lakkoofsota intijaroota xiqqaa irraa gara guddatti yookiin guddaa irraa gara xiqqaatti tartiibessuu ilaaltee jirta jedha. Maal jedhee barnoota hanga amma duraa barattan keessatti jechuudha. Hanga amma duraa barattan keessatti waa'ee lakkoofsota intijaroota xiqqaa irraa gara guddatti guddaa irraa gara xiqqaatti tartiibessuu barattanii jirtan jedha. Saniifuu yaadni isaa ammas keessatti raashinaalii tartiibessuu qabdanidha. Lakkoofsa gabaabumatti isin himuudhaaf lakkoofsa raashinaalii jechuun lakkoofsa bifa A irra baatiin taa'ee jechuudha. A irra baatiin ka taa'e maal jennaani lakkoofsa raashinaalii jennaan. Wal hubanne jedhee naftedha. Lakkoofsa raashinaalii jechuun lakkoofsa bifa A irra baatiin taa'e. Kana akkasitti akkana hubattanii isiniif dhaama. Amma immoo jaammaan tana lakkoofsota raashinaalii wal madaalchisuun xiqqaa irraa gara guddatti yookiin guddaa irraa gara xiqqaatti tartiibessuudhaan kaa'uu baratta jedha. Akkamitti akka tartiibessuu dandeessu baratta jechuudha. Fakkeenya amma gochaa takka tuqaa afuritti barattoota kutaa 8ffaati waan taataniif qormaata ministiriidhaaf waan qophaa'aa jirtaniif waan isin gorsu keessaa activity amma fakkeenya activity jee hajiru gocha hubadhu bakka jiru gocha tokko bira hin darbinaa barattoota yaalillee hamma danda'ame tokkotti yaalii meeshaadhaa osoo hin ta'in meeshaadhaa isin gaafachuu osoo hin ta'in fakkeenyaaf herreega irratti yaalii gaafa isin gaafatu lakkoofsuma tokko lakkoofsa isinii kanneen jechuudha. Mata duree barachuu yaatan sana irratti haasa'uu ta'a beekta. Saniifuu huma takkaallee waan kitaaba kanarra jiru guutuu isaa kafar godhuudha yaala hamma danda'ametti jechuudha. Qormaata keessan kutaa 8 jechuudha fi 7 hammatu sanis eessatti hundaa'a kitaabuma keessan kana qofa irratti kan hundaa'u jechuudha. Kitaaba keessan guutuu isaa cuftan taanaan guutuu isaa xumurtan taanaan duraa duuba isatti jechuudha hanga duraa duubatti xumurtan taanaan qormaata kutaa 8ffaa deebisuudhaaf haalaan qophooftanii akkasumas deebisuudhaaf salphaa isiniif ta'a jechuudha. Saniifuu gochaas bakka fakkeenyota jiranis akkasumatti illee gilgaalota kan namanis tokkollee jechuudha bira darbuuf yaalina. Gaaffiiwwan ulfaattuu isinitti taate jechuudha. Any question on this topic and although on this book jechuudha kitaaba kanarratti jiru takkallee isinitti kan ulfaatu ta'e you can inform me guys. Ana beeksisuu dandeessan. Koomentiidha jira koomentii irratti koomentii godhuu dandeessanii. Saniifuu seenaa jijjiiruu qabdan jechuudha barattoota. Isin barattoota Afrikaan fast learner waan taataniif seenaa jijjiiruu qabdan. Seenaa jijjiiruu qabdan. Waan haarii takkaan jechuudha. Barachuu akkanumatti qormaata qofaaf dubbisuu qochuu osoo hin ta'in hamma hanga nama biraarlee barsiisuu dandeessan takkatti qo'achuu qabdan jechuudha. Hamma nama hin beekne tokko direction itti garsiiftanii kallattii itti garsiiftanii jechuudha. Huma nama hin beekne tokko fakkeenyaaf amma nama haarii tokko bakka iddoo haarii takka geessite nama jechuudha. Iddoo haarii takka gaafa jiru karaan deema jee waan hin beekneef nama beeku santuutu garsiisa jechuudha. Hamma hangas takka jechuudha. Nama barumsa kana hibaa homaa takka hin beekne jechuudha. Nama homaa hin baratin tokko hanga ifa kiliirii gootaniif takkatti ibsuu hanga dandeessan takkatti qo'achuu qabdan. Gubbarra qofa akkanuma qo'achuu osoo hin ta'in keessa galchitanii guutuu isaa saayinsii isaa hubachuu qabdan. Yaada isaa jechuudha barattoota. Saniifuu gochaas waanuma kitaaba kanarra ta'e tokkollee bira darbuuf yaalina hanga danda'ame takkatti. Hamma danda'ame takkatti. Wakkoota isinitti ulfaate koomentii irratti nu barreessuu dandeessan. Akkasumatti illee email
madirratti nu barreessuu dandeessan. Warreen imeelii fi kanaas adda baasuudhaaf isin cinqoo lakkoofsa bilbilaati isiniif kenna. Achirratti waliin maarii hannu ta'a jechuudha bilbiltaniiti. Iddoo rakkoon jirtu jechuudha. Bakka inni ulfaatu yoo nu beeksistanii irratti hojjennu ta'a. Asuma caasuu hiikaan. Hanga danda'ame takkatti jechuudha. Hanga dandeenye takkatti isin gargaaruuf qophiidha. Saniifuu nu hordofaan afeerraa teenya. Haasoo isin dheeressuu kootiif I'm so sorry guys. Dhiifamaa isin gaafachaa. Haatti fufnu. Gocha 1.4 it said maal jedha lakkoofsota isa kana jechuudha. Lakkoofsota isa kanname kana xiqqaa irraa gara guddaatti tartiibessee jira. Xiqqaarraa gara guddaatti, guddaa irraa gara xiqqaatti jechi yoo kun barattoota konfiis isin godhina. Konfiis akka isin godhina. Xiqqaa irraa gara guddaatti gaafa jennu lakkoofsa xiqqaa amma fakkeenyaaf takka lama sadii jennee yoo kaanu xiqqaan as keessaa takkaami lama gaafa jennu immoo lama takkarra guddaa waan ta'eef sadiirra garuu xiqqaadha lama bifa saniin jechuusaati. Wal hubannee egaa guddaa irraa gara xiqqaa gaafa jennu fakkeenyaaf amma takka lama sadii gaafa jennu guddaa irraa gara xiqqaatti tartiibessee gaafa jennu amma fakkeenyaaf hanga sadii yoo lakkoofne takka lama sadii jennee eegalla. Maal jennee maaliif sadiirraa eegalle guddaa irraa gara xiqqaatti tartiibessaa waan jiru hubachuudhaaf jechuudha. Sadiirraa eegallaa lamatti aanti takkatti aanti jechuudha. Maal jennee guddaa irraa gara xiqqaatti. Xiqqaa irraa gara guddaa tartiibessaa gaafa jiru takka lama yoo jee takka lama sadii yoo jee takka xiqqaadhaami lama guddaadha. Sadiis guddaa akkas bifa saniin guddachaa akka deemu jechuudha. Xiqqaa irraa gara guddaa jechuun ka xiqqaa irraa ka'ee hanga guddaa deemu jechuudha. Guddaa irraa gara xiqqaa go'an immoo ka guddaa irraa ka'ee hanga xiqqaa deemu. Fakkeenyaaf amma mana keessan keessa ilmaan qabu beektaa namni warri tokko ilmaan qabu akkasuma hangafa qabu quxisuu qabu. Hangafarraa karaa quxisuu jechuudha karaa biraatiin. Hangafa jechuun akka afaan Oromootti egaa hangafa yoo jennu isa dura dhalate jechuudha. Isa warri haadhaa fi abbaan isa dursoo dahanii jechuudha. Ka dura dhalatee jiru jechuudha. Nama dura jechuudha. Ka dura dahamee guddate jechuudha. Haadhaa fi abbaan dura dahan saniin maal jennaan hangafa quxisuu kan jennu ammoo ilma dhumaati jechuudha. Isa dhumaa hoggaa jennu isa xiqqaadha jechuudha. Isa xiqqaa isa boodaa karaa biraatiin. Okay, kana yoo jenne isiniif gaajeen abdadha. Hangafarraa gara xiqqaa hangafarraa gara quxisuu gaafa jennu xiqqarraa hangafarraa gara quxisuu gaafa jennu hangafarraa eegallee gara quxisuu gaafa jennu guddarraa gara xiqqaati. Quxisuurraa gara hangafaa gaafa jennu immoo quxisuurraa gara hangafaa jennu isa xiqqarraa guddate jechuudha. Bifuma kanaan qabachuu dandeessan. Kitaaba waan guddaa qabu gootanii ilaalina. Kitaaba wantoota naannoo keessan jiran wajjin walitti firoomsuudhaaf yaala. Maaliif jennaan isin jalaa hin badu hin irraanfattan. Wantoota naannoo keessan jiru wajjin walitti firoomsuudhaaf yaala hanga danda'ame takkatti barattoota. Saniifuu saayinsii addaa miti kun uumama namni haala jiruuf jireenya namaa itti gabbuusanii bifa shoortii ta'e tokkoon gabaabaa ta'e tokkoon barreessamee isiniif dhalaa waan ta'eef waan haaraa miti. Saniifuu wantoota naannoo keessan jiru wajjin wal fakkeessuudhaaf yaala hanga danda'ame takka jechuudha. Maaliif isin jalaa hin badu jechuudha. Isin jalaa hin badu baddillee yaadachuudhaaf salphaa ta'a jechuudha. Okay, kanaan isiniif amma asirraa 47 59 18 22 34 25 65 8 akkas jechaa deema. As 65 tuqaa 8 asitti tuqaadha 65 tuqaa 8 hooma 59 tuqaa 8 tuqaa 9 hooma 86 hooma qoodduu jechuudha. Qoodduu 94 xiqqaa irraa gara guddaatti gaafa jiru. As keessa amma xiqqaan eenyu? Amma fakkeenyaaf piikaa goonu haa keessaa fudhannu. As keessa amma laallee dura guddaa laalaadha. Feetanis xiqqaa laala. Fakkeenyaaf amma 18 hanga amma agaree kanatti amma hanga nama mul'atu keessa 8 as keessa xiqqaadha. Mee 8 irra xiqqaa ni jira? Hin jiru. 8 maali jechuudha? 18 maali? 18 xiqqaadha akka mul'atu akka asirratti galanitti. Xiqqaa irraa gara guddaa jedhame. Okay. 8 22 ammaas kan itti aanu natti fakkaata. Mee haalaaloo kan 22 irra xiqqaa ni jira? Jiru. Okay. Akkasumatti eenyutti aanaa 25 kan 25 xiqqaa ni jira asirra 25 irra xiqqaa ni jira. Meeqa ol 22 ol ta'e
Diidamii shan irratti xiqqaan jira ayyuu laaltanii hin jiru. Okay saniifuu diidamii shan itti aanaa jechuudha. Okay diidamii shan itti eenyu aanaa eenyu diidamii shanii ol ta'e soddomii afur irra xiqqaan jira hin jiru soddomii afur itti aanaa. Bifa saniin akkasitti xumurtan jechuudha. Akkana godhaa akkasitti bifa saniin xumurtan. Yoo immoo guddaa irraa gara xiqqaa jee guddaa irraa gara xiqqaa ta'e 94 guddaadhaas keessa. Kan itti aanu 86 akkanatti fakkaatutti inni itti aanu 65.9 inni itti aanu 59.9 inni itti aanu 53 inni itti aanu 47 bifa saniin jechuudha. Eenyuun guddaa irraa gara xiqqaa gaafa jedhamu ammas xiqqaa irraa gara guddaatti waan jeef 28 22 25 34 jecha akkasitti deemaa jechuudha. Bifa saniin tartiibessanii isin xumurtuu dandeessan jechuudha. Yaada isaa isin himee saniifuu isin hundi xumurtan jeen dhiise saniif inni xumuranii I'm so sorry guys dhiifa manaa godhaa xumuruu dhabootiif haatti fufnu lakkoofsota haasi kan nama kana hunoo tu lama hodha takka negatiif torba 0 5 negatiif 8 negatiif 18 sarara lakkoofsaa irratti fayyadamuun tartiibessi lakkoofsa sarara lakkoofsaa irratti fayyadamuudhaan tartiibessi jira. Kana sarara lakkoofsaatiin akka fayyadamnu bifa kanaan kaasuu dandeessan jechuudha. Akkuma asirratti agartan kunoo sarara lakkoofsaa gaafa akka kaafnu jechuudha. Sarara lakkoofsaa gaafa akka kaafnu irratti tartiibessi jedhame. Asitti fakkeenyaaf 0 yoo ta'e asitti 0 yoo ta'e 0 gaa asirratti qira sirriitiin na barreeffamaan jirtu. I'm so sorry guys dhiifama naa godhaadha. Okay itti aanee asitti fakkeenyaaf ammoo takka yoo ta'e asitti takka yoo ta'e asitti lama ta'uu danda'a. Okay sarara lakkoofsaa gama bitaa mirgatti ilaallu kun intijeriidha amma yaadaan waggaa lakkoofsi akkana kaa'amu intijeriidha. Intijerii inni beektan intijeriin negatiivii positiif qaba. Kanani beektan isin barattoota kutaa 8ffaa ta'an ta'eef intijeriin isiniif haaraa miti. Yoo beekuu baatanis intijerii jechuun lakkoofsota gama bitaatiif mirgaa qabu. Waggaa salphaadhaan dubbannu bitaa fi mirga waggaa jennu negatiivaa fi positiifa jechuudha. Negatiivaa fi positiifa jechuudha. Maali negatiivni maali positiivni? Negatiiva jechuun mallattoodhaan positiiva jechuun kunootaan mallattoo ida'uu kennuun kana jechuudha. Positiiva jennaan tun negatiif hir'isuudhaan negatiif jennaan afaan ingiliffaatiin kunoo positiif jennaan ida'uudhaan jechuudha. Okay tanaan tana yoo inni nuuf qaba. Okay let us move on. Atti fufnu. Okay lama goone asitti eegas booda maaltu itti aana shantu itti aana shan as jennu qixa sirriitiin barreessuu baadhus dhiifama naaf godha. Fakkeenyaaf amma iskeerii irratti daftara iskeerii irratti faa qixa sirriitiin barreessuu dandeessan. Maaliif jennaan sarara addaatiin waan sarartuudhaan maashinaan qophaa'eef saantimeetira hanga walqixa ta'e jechuudha. Walqixa ta'e tokkoon waan qophaa'ee jiru jechuudha. Qixa sanii waan tolfamee jiru iskeerii daftara iskeerii irratti qixa sirriitiin jechuudha. Dogongora tokko malee sarartuu fayyadamtanii kaasuu dandeessan jechuudha sarara lakkoofsaati. Saniifuu asirratti na dura yayyallachaa jira waan ta'eef I'm so sorry guys dhiifama naaf godhaa. Irratti fayyadamuudhaan tartiiba isaa kajoo kana anoo shan itti goone as keessaa fudhachuu jira. Shan isaa fidee lama isaa fidee 0 isaa fidee naan injiina. Anoo kana asirratti sarara lakkoofsaa irratti fayyadamuudhaan tartiiba isaa kajee kana agarsiisumaaf nuti. Walumaa galatti Okay anoo shan sana booda meeqaatti aana kudha takka goonu kudha takka gama bitaatiin kennu kan negatiivii kana jechuudha. Negatiivii kana eenyutti aana asitti negatiif torba jennu asitti jidduutti nagaa takka lama negatiif takka negatiif lama negatiif sadii ono asitti negatiif afur negatiif shan negatiif jaha negatiif torba jechuudha. Negatiif jaha negatiif torba jechuudha. Toora kanaa jira hayennu yoo malee qixa sirriitiin akkasitti ordariidhaan uuma asirra jiru kana qofa nu gaafate saniifuu hunda haataan hin jenne saniifuu kanuma asirra jiru kana kaasuudhaaf yaalaa jirra jechuudha. Akkasitti na hubattanii isiniif fedhaama. Okay hol negatiif torba godhannee negatiif 8 itti aana negatiif 8 itti aana sana booda negatiif 13 itti aana jechuudha. Negatiif 13 tu itti aana jechuudha.
negatiif 8 negatiif 13 lakkoofsi naa barreeffamaan jiru afaan kootiif naaf hubattan afaan kootirraa naaf hubattan jee nabdadha. Okay, kana yoo jennee nuuf ga'a. No, akkuma argitan gaafiin inni sadaffaadha jechuudha. Gaafiin sadaffaadha maal jedha? Sadaffaa maal jedha? Gabatee armaan gadii gammachuun gosa barumsaa 5 qormaata fudhatee qabxii argate mul'isa jedha. Gammachuun qormaata gosa barumsaa 5 kan fudhatee qormaata agarsiisa jechuudha. Gammachuun gosa barumsaa 5 qormaata kan fudhatee qabxii isaa mul'isa jedha. Gammachuun gosa barumsaa kamiin qabxii olaanaa fide? Gosa barumsaa kamiin qabxii olaanaa fide? Tartiiba isaaniitiin barreessi jedha. Tartiiba isaaniitiin barreessi jedha. Tokkoon qabxii gosa barnootaa irratti argate jedha. Tokkoon qabxii gosa barnootaa irratti argate baay'ina gaafiilee gosa barnootichaatiif hiruun kaa'ee isa kana akkam jechuu isaati qabxii tana jechuudha. 34 afaan Oromoo 34 argate asirratti kitaabni fakkeenyaaf isiniif kaa'ee akka hubattan 34 fiduun asirratti feerii yoo ilaallu itis aan feerii jechuudha. Kun haalaan immoraalii hatee jechuudha wanta safuudha hangana fiduun maaliif maqaa isaafuu isin faadhaaf barattoota Afrikaan fast learner warra taataniif haalaan waan nama salphisu jechuudha kana qabxii sana fiduun. Kana qabxii gammachuu kana jechuudha kana maal isin garsiisu maafi fakkeenyuma fudhachuuf malee qabxii hangana namni fide jiru inni jireettanii faa akka sammuu keessatti isin galmeessine maaliif jennaan kun haalaan sheemiidha jechuudha. Haalaan maali wanta nama salphisu jechuudha. Salphaadha waan salphiftuudha. Waan ceeraa fakkuuti jechuudha kuni. Saniifuu 34 hiruu meeqaati jechuudha? 34 hiruu 40ti. Maal jedhee qabxii argate hiruu baay'ina gaafiilee jedhe. Kunu 40 amma 40 gaafii 40 qorame gaafii 34 argate. Akkasuma gaafii 35 qorame Ingiliffaa jechuudha. Gaafii 28 argate. Gaafii 28 argate jechuudha. Akkasuma gaafii 35 argate herrega jechuudha. Gaafii 40 irraa maaliif sheemii isin jedhe amma fakkeenyaaf gaafii 40 irraa 40 deebisuu qabdan yoo 50 isin gaafatanii 50 irraa 50 deebisuu qabdan eenyu barattoonni Afrikaan fast learner warri taatan jechuudha. Barattoonni keenya barattoonni Afrikaan fast learner yookaan Afrikaan quick learner kennee amma chaanala kana warri hordofaa jiru qormaata fedheellee jechuudha guutuu fiduu qabu jechuudha. Guutuu fiduu qabu. Okay, 27 afaan Amaaraa jechuudha. 27 argate gaafii 35 irraa jechuudha. Gaafii 27 argate. Gaafii 40 argate eenyu saayinsii waliigalaa gaafii 45 irraa 40 argate. Kana heertaniif jechuudha. Ni heertaniifi amma fakkeenyaaf waggaa heertaniif isin jiru akka isinitti konfiisa isin goone. Amma asumatti heertaniif jechuudha. Akka taddabaafaniif akka ta'e gaddabaaftan booda 34 irraa asirratti na barreessuudhaaf haalaan na rakkisaa jira. 34 yeroo 40ti amma gaafiin afaan Oromoo. Akkasumatti illee gaafii afaan Ingiliffaadhaan meeqa argate 28 irratti meeqa argate 28 28 irratti 35 jechuudha. Bifa saniin keessa laakkunoo isin as keessan garuu no amma herreegaa kanaas afaan Oromoodha as keessu Ingiliffaan asii akkuma asirratti isin mul'ataa jiru jechuudha. Herreegni asiin akka asiin keessanii herreega asiin keessanii afaan Amaaraa asiin akkasumas saayinsii waliigalaa asiin saayinsii waliigalaa 40 irra 45 akkasuma kunoo 20 meeqa
20 torba irra 35 jechuudha. Kana akkasitti asitti qixatanii barreessitanii san booda isa kana yoo salphifte yoo salphate salphiftan jechuudha. Yoo salphate salphiftan yoo salphate salphisoo jechuun fakkeenyaaf amma 34 afurtamaan wajjin meeqaa salphatti 34 lamaaf amma meeqa 34 lamaaf amma 3 lamaaf meeqa geessi 3 lamaaf takka faami takka gaafa as duraan keenya 14 taati 14 irra lamaa torba 14 irra meeqa 40 nama lamaaf 20 bifa kanaan salphata jechuudha. Hangana takka ni salphata hangana bira salphachuu hin danda'u. Okay, bifa saniin ka salphatu salphisaa ooftan jechuudha. Walubanne jeeyyaata. Amma fakkeenyaaf 40 irraa 45 yoo jenne 40 irraa 45 yoo jenne meeqaan salphatu gaafii dhumaa kana jechuudha. 40 irraa 45 gaafii jennu amma 5 inni salphata akkana fakkaatutti. Amma fakkeenyaaf 45 meeqa ga'a? 45 8 45 9 hangana salphata jechuudha. Kana bifa kanaan akka salphisaa ooftanii as barreessan jechuudha. Sanboota xiqqaan as keessaa guddaa kafidii kamii jaqaja'u waliin madaaltanii keessan lakkoofsa firaashinii waliin madaalu hoggaa jennu asitti amma fakkeenyaaf asitti qabxiin guddaan amma isin kana hiruu kana gaafa jennu kana kamtoota guddaa fidii jaqaja'u irratti yoo waliin tartiibeessuudhaaf yaalla jechuudha. Mee haa tartiibeessinu ifa isinii akka galuuf jechuudha. Ifa gala akka ta'uuf haa tartiibeessinu mee kana dhaamsineeti garuu na hordofa qixa sirriitiin akka na hordoftanii ni sana feera. Amma maqeenne iddoo bakka naaf mijaa ittiin barreessaa saniifuu sirrii na hordofa qalamaan barreeffadhaa jechuudha. Qalamaan barreeffachuuf yaala hanga danda'ametti 34 irratti 40 okay 34 irratti 40 faa 28 irratti 35 okay 35 meeqa hafe 35 irraa 40 faa 35 irraa 40 faa meeqa hafe 35 irraa 40 faa 27 irraa 35 27 irraa 35 27 irraa 35 40 irraa 45 okay amma salphisaa dhufnu salphisaa dhufnu 34 gaafa salphifnu reefuun tana meeqa nu dhufe 17 irraa meeqa faa nu dhufe 20 faa hakanaa akkasi hakanaa ta'u hakanaa ni salphata mee kana torbatti 28 torbatti meeqa 4 kunoo torbatti torba baay'isuu meeqa jettu 35 torba baay'isuu 5 jechuudha. Okay kana okay 35 amma meeqaan salphata inni isa reefu 5 salphifne amma 35 meeqa 35 itti torba kunoo 5 itti meeqa 8 45 itti okay 27 meeqatti salphatu 27 9 amma okay kun sagalitti yoo salphate kaan nun salphatu saniifuu isa maliif akkuma inni akkuma jirutti achaa baafannu akkuma jirutti 27 irra 35 okay 45 itti hoggaa ta'u 8 immoo 5 itti nu gaa 5 itti kun 5 itti 8 kun 5 itti 9 okay ammas keessaa lakkoofsa guddaa laaltan jechuudha. As keessaa lakkoofsa guddaa beekuudhaaf gaammaasis karaa biraatu jira. Wal fakkeessuu qabna jechuudha. Isaan kana wal fakkeessuu qabna. Wal fakkeessuu qabna hoggaa jennu takka waamamaa isaa walamma hagubbaa kun waamamaa hagubbaa waamamaa kun waamsisaadhaa miti. Saniifuu waamamaa
isaanii waamama isaanii hunda wal fakkeessu takka ammoo waamsisa isaanii hunda wal fakkeessu yaada jiru jira. Takka ammoo walii hiruu qabna. Takka waliif irraa takka waamamaaf waamsisa isaatis maali wal fakkeessuu qabna. Takka walii hiruu takka waamamaaf waamsisa isaa wal waamama takka waamsisa isaa wal qixxeessu isaan hundaatiin maal afurirra shanaffaa torbarra saddeettaffaa 27 irra 35ffaa 8 irra 9ffaa qajeeluu kana wal fakkeessuudha qabna jechuudha. Kanaafuu wal fakkeessuudhaaf lakkoofsa itti yaaddanii amma garuu wal fakkeessuu irratti isinitti kompleksii ta'uu danda'a. Isinitti xaxamaa ta'uu danda'a. Saniifuu hiruu fi qabdan jechuudha. Hirtanii fi kanaas gaafa hirtaniif 17 gaafa kanaaf hirtan hoggaa hirruuf jechuudha. Gatiinsaa hangana dhufa jechuudha. Kana ta'a jechuudha. Yeroo hirtaniif 34 lama hoggaa salphifnu 17 irra 20ffaa taatee kanaas lamaan hoggaa salphifnu jechuudha. Meeqa gaa hafteen hoggaa isaan kana wal hirru duwwaa tuqaa 8 ta'a jechuudha. Duwwaa tuqaa 8 ta'a. Akkasumatti 28 irra 35 gaafa salphisnu 4 irra 5ffaa nu ta'e 4 irra 5 jechuun duwwaa tuqaa 8 ta'a. Duwwaa tuqaa 8 akkuma agartan asirratti sana booda 35 irra 40ffaadha gaafa walii hirru salphisnu jechuudha. 7 irra 8ffaa nu dhufe 7 irra 8ffaadha nu dhufe 7 irra 8ffaa eega dhufe booda hoggaa walii hirru duwwaa tuqaa 8 7 5 dhufe duwwaa tuqaa 8 7 5 dhufe. Okay, akkasuma 27 irra 35 gaafa waliif hirru duwwaa tuqaa 7 jedheetini takka afur lama saddeecha. By the way, osoo dubbannu jechuudha maal isin fakkaate yeroo lakkoofsa kanatti wanni gootan jechuudha. Hoggaa lakkoofsa tuqaa booda 77 jechuun dandeessan. Amma duwwaa tuqaa 77 14 jechuun dandeessan. Ammas duwwaa tuqaa jettanii homa dhibba maarree jechuun dandeessan. Maaliif eega tuqaa jettan booda duwwaa tuqaa eegattan booda lakkoofsa tokkoon dubbatan jechuudha. Duwwaa tuqaa 7 takka 4 2 8 jettanii dubbatan malee duwwaa tuqaa 20 jechuun dandeessan. Lama duwwaa hojii duwwaa tuqaa eegattan booda lakkoofsa tokkoon duwwaa yoo ta'e duwwaa jettanii tumaamtan malee walitti yaamuu dandeessan jechuudha. Duwwaa tuqaa jettanii eegattan booda lakkoofsa tokko dubbatan jechuudha. Tokko wal hubanne jedhee namtadha. Okay, 40 yeroo 40 yeroo 45 yookaan 40 irra 45 hoggaa waliin salphifnu 8 irra 9ffaadha nu dhufe hoggaa 8 yeroo 9 firru meeqa dhufe duwwaa tuqaa 8 as keessaa lakkoofsi guddaan kamii guddaani mee as keessaa kamii guddaan akkanuma laalanaa hojiini yeroo laaltan kamtu guddaadha lakkoofsa keessaa kanaatu guddaadha jechuudha. Akkuma agartan duwwaa tuqaa 8 jecha deema sammuuta 9 kayennuun eega deemee booda lakkoofsa walitti siisuu qajaamu jira. Walitti siisuu ni baratan kanaaf fuuldura waa'ee walitti siisuu lakkoofsa walitti siisuu jedhu ni baratan fuuldura jechuudha. Saniifuu walitti rakkisuu miti jechuudha. 8 jecha deema saniifuu 9tti gabaabsanii jechuudha walitti siiksinu. Okay, kunis torba duwwaa tuqaa 7 takka 4 2 8 6 akkasumatti guddaan sanii jechuudha. Guddaan kamii kana guddaan kana duwwaa tuqaa 8 qajecha deemu kana eega xumura irratti firaa walitti siisuudhaaf sagal goone kana jechuudha. Gaafa walitti siiksinu akkas ta'a guddaan isa kana jechuudha. Wal hubannee yaada. Okay, yeroo barattoota yeroo ajjeesoo dhagaay amma asirratti yeroo bifa kanaan akkana yoo turre dafnee hin dhaqannu jechuudha. Dafnee xumuruudhaaf it is so hard guys. Ni ulfaata saniifuu gaafiiwwan hafan jechuudha. Isaan usa salphoodha. Amma fakkeenyaaf asirratti jiru guddaa irraa xiqqaata tartiibeessa jiru. Kan amma orderiidhaan kaa'uu dandeessan san booda amma bifa kanaan guddaan kamiin reefanta kanarratti kana enneme itti aanu kamiin amma guddaan haalaallu duwwaa tuqaa 7 kun duwwaa tuqaa 8 7 5 amma kana jechuudha itti aanu. Hati anu kana jechuudha. Hati anu kanaatu itti aana jechuudha. Guddarraa kana xiqqaatti tartiibeessa jiru. Kanatti aanu kami eegasa booda duwwaa tuqaa meeqa 7 okay hamtutti aana no amma kanaatu itti aana jechuudha. Kana enne amma kanaatu itti aana
saniifuu konfiisa akkasiin hin goone laaltaniiti akka lakkoofsa guddaa walitti aanuun gootan jechuudha. Bifa saniin gootan jechuudha. Kanaan yoo asitti dhaabne ni gaayyeeyyaata. Ni gaayyeeyyaata gaafiiwwan itti aanan gaafiin abarfaatis kana amma orderiidhaan kaa'uun tartiibaan kaa'uun bifuma saniin keessan jechuudha. Kun isiniif salphaadhaa yoo ulfaate irratti deebinee daleegna. Saniifuu waan isin irratti isin rakkisu tokko hin qabdan barattoota. Gaafii gaafadhaa. Gaafii feetan gaafadhaadha. Kan dalagnu ta'a jechuudha. Kan dalagnu ta'a. Saniifuu jechaadha waan isin rakkisu miti. Oke, uno gaafii abarfaa lakkoofsa raashinaalii armaan gadii guddaa irraa gara xiqqaa tartiibeessa jira. Kanaas waliif hiruu danda'u qabdan. Takka walii hiruu takka immoo firaakshinii isaan jiran kana takka waamamaa fi takka waamamaa wal fakkeessu takka immoo waamsaa isaanii wal fakkeessudha. Takka immoo akka reefa walii hirre sanitti walii hiruu qabdanii eega walii hirtan booda kanaa guddaadha ka jiru addaan barachuu ni dandeessan jechuudha. Amma as keessatti wal fakkeessu qabdan takka hudduu eera gama gadii kana jechuudha. Waamsaa kana wal fakkeessu qabdanii waamsa isaanii guutuu takka immoo waamamaa isaanii ka gubbaa kana wal fakkeessu qabdan. Wal fakkeessu qabdan. Bifa saniin deebiftan jechuudha. Yoo maali wal fakkeessuun kan jettan ta'e yeroo biraa qabannee dhufu kan dhufnu ta'a. Wal fakkeessuun lakkoofsa yoo waliin baay'isne wanni dhiibbaa walirratti hin fidne jechuudha. Walqixa gama gadiinis baay'ifne gama oliitinis walqixaan gama baay'ifne dhiibbaa walirratti hin fidu jechuudha. Bifa saniin ooftanii salphaadha kun. Lakkoofsota raashinaalii gaafii shanaffaadha. Lakkoofsa raashinaalii armaan gadii xiqqaa irraa gara guddaatti tartiibeessa jira. Kunis bifuma saniin jechuudha. Kun amma guddaa irraa gara xiqqaatti jira. Kun xiqqaa irraa gara guddaatti jira. Kanuma bifa saniin tartiibeessan jechuudha. Takka gama jalaa wal fakkeessitan, takka gama gubbaa wal fakkeessitanii sanboota guddaa fi xiqqaa adda isinii ba'a. Takka ammoo walii firtan. Takka walii hiruu, takka guddaa gama olii kana wal fakkeessu, takka gama gadii wal fakkeessu. Kanuma iccitiin jirtu takka walii hiruu. Kana alatti hin dalagamu jechuudha. Okay, kanaafuu kana yoo inni ni gahaa. Kana yoo inni ni gahaa. Gilgala kana dalagnee jechuudha. Kan xumuru ta'a jechuudha. Gilgala takka tuqaa 5 maal jedha? Lakkoofsa intijarii. Lakkoofsa intijarii -3 -3 5 gidduutti argaman hunda tartiibaan barreessa jedha. Lakkoofsa intijarii negatiif 3 fi 5 gidduutti argaman hunda tartiibaan barreessii jedha. Tartiibaan barreessii jedha. Lakkoofsa raashinaalii 3 fi 5 gidduutti argaman 4 tartiibaan barreessii jedha. Gaafiin lammaffaadha jechuudha. Gaafii lammaffaadha isiniif hin dhiisa. Gaafii lammaffaadha inni dalagdan. Gaafii tokkoffaa immoo kan hin dalagu ta'a. Yoo isinitti ulfaate immoo komantiirra na beeksisuu dandeessan. Komantiirratti na beeksisaa nutti ulfaatee saniifuu nu hojjedhoo jettan ni hojjenna. Saniifuu isinis yaaluu qabdan gaa akkuma beekamu akkuma mammaaksa Oromoon mammaaktu jechuudha. Fardi ni geessa malee waraanu akkuma jedhan ani isiniin barsiisuudhaaf haa isin hubachiisuuf yaada malee qormaata irra isin wajjin dhaabbadhu. Fardi kunoo dirreen kunooti akkuma jedhan san gaafa qormaataa jechuudha. Akka akkas isinitti hin taane jechuudha. Bifa saniif qopheessuu qabdan jechuudha. Fardi ni geessa malee waraanu akkuma jedhan fardi si wayisi waraanaa fardi gaafa lola deemtu si geessa malee inni si hojii wayi lolaare. Akkuma jechama Oromoon akkas fayyadamtu isinis anis akka farda sanitti jechuudha. Ittiin isin geessa malee isin wajjin waraanu. Saniifuu waraanuudhaaf ammoo isin qopheessuu qabdan jechuudha. Waa hunda godhatanii fi qormaataaf dhaquu qabdan jechuudha. Saniifuu qormaata akka qophooftaniif ammoo waan isin gargaaru gaafiiwwan akka akkanaati hojjechuudhaaf yaaltanii jechuudha. Ta'u ulfaattee haa wajjin hojjennu ta'a jechuudha. Saniifuu gaafii isa tokko faaniin hojjedha. Isa lammaffaadha. Komantii jalatti hojjettaniiti naaf ergitan jechuudha. Komantii jalatti hojjettaniitiin naaf ergitan. Yoo isinitti ulfaate komantii jalatti na beeksistan ulfaatee nu hojjedhu kaayettan anniin hojjedha jechuudha fuuldura isiniif. Gaafii biraa isiniif kanna saniifuu gaafii tokkoffaa haa eegallu ta'a jechuudha. Okay, amma lakkoofsa intijarii hoggaa jennu lakkoofsa gama bitaa fi gama mirgaa akkuma inni reefuun tana
negative fi positive qaba waan ta'eef lakkoofsa xiyyaa akkana yoo kaaftamte amma fakkeenyaaf xiyyaa yoo kaaftamte amma asii fi asittu ka jiru jedha shanii minus 3 fi 5 jittu ka jiru je amma minus 2 ni jirti minus 1 ni jirti 0 ni jirti takka ni jirti 2 ni jirti 3 ni jirti 4 ni jirti jechuudha 4 ni jirti kana jechuudha kachi jiddu jiru je malee minus 3 tuni fi minus 3 negative 3 fi shanii sanan mata mas keessatti kachi jiddu jirtu je mire angana jiddu jirtu je sadii kun kana fakkaata gaafii habbuma sadii habbuma afur qofa barreessan jee kuno kana habbuma afur qofa barreessan jee lakkoofsa raashinaal jechuun lakkoofsa bifa A irra baatiin ta'e jechuudha lakkoofsa bifa A irra baatiin ta'e jechuun A over B jechuudha karaa biraatiin bifuma kanaan barreessan jechuudha amma fakkeenyaaf sadii fi shan jidduu jiru tokko meeqa hedduu lakkoofsa sadii fi shan jidduu jiru sadii fi shan jidduu jiru amma fakkeenyaaf sadii tuqaa takkas asii jirti sadii tuqaa lamaas akkasuma jirti sadii tuqaa afur tuqaa shaniis akkasuma jirti isin garisiisa gaafasumaan jedhu kun isaanis kan jirtu garuu firaakshiniin keessan isin firaakshiniidhaan hoggaa jennu firaakshiniidhaan amma fakkeenyaaf sadii soddomii takka irra kurnaffaa wettanii barreessanis soddomii lama irra kurnaffaa wettanii barreessanis ni dandeessan akka feetanii barreessanii kanaafuu kana achi jidduu ta'uu qaba garuu haa achi jidduu ta'uu qaba haa achi jidduu ta'uu qaba haa achi jidduu ta'uu qaba jechuudha walubanna jeenyaaf dadda hanga dhufutti nagaan turaan afirraa keenya thank you so much guddaa galatooma 1 2 3 yoo